Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu Noovembarii 23 baatii 11/2025 jechuudha. Sharafni keenya meeqaan akka jiru waliin ilaalla. Nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa asumaan namoonni mana koof haaraa taatan immoo laayik godhaa, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Ispeeshaal keessumaa viidiyoo yeroo daawwattan laayikii godhaa. Laayikiin immoo akka inni obboleewwan keessan warra quban qabne yookiin immoo warra beekne biraan geessisu viidiyoo buush akka godhu nama gargaara jechuudha. Dabalataan immoo anillee laayikii keessa yeroon argu namni viidiyoo kiyya jaallatuusaa yeroon argu yeroo hedduu haala rakkisaa hin taane haala kam keessa dhaabbadhee akkam yoo ta'e viidiyoo yeroodhaa gara yerootti akkana jedhu hamilee yookiin immoo humna akkanaa ta'ullee na gargaaraa jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafa kallattii lamaan kanaan isiniif fidu jechuudha. Karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaati. Egaa har'a maalirra akka jiru immoo biyyoota kanneen akka Saudi Arabiyaa Riyaalii fi Dubaay Diraam dabalata Ameerikaa Doolaar, Swiidin Kiroonii fi akkasumallee biyyoota Kanaadaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaar, Swiss Frank, Oman Riyaal, Turkii Riilee, Kuweet Diinaar akkasumallee Kuweet Diinaarii fi Joordaan, Bahreen biyyoota hedduu isinii qabadheen dhufeen jira. Biyyoota jirtan keessatti itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Dabalataan immoo warreen Beeruut jirtanii fi warreen Joordaan irra doolaara isinii laatan asumaan yeroon ani doolaara himu dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Nun irraanfatiinii unuuf maaf hin himtu warri jettan jechuudha. Nan hima yeroo baay'ee guyyaa takka bakka gizee duraa hin himuun ture, amma garuu guyyaa guyyaatiin himaan jira. Garuu ammallee immoo namoonni viidiyoo irra gotottanii irra darbitan ergaa guutuu argachuu hin dandeessan jechuudha. Waan isin feetan, waan isin barbaaddan gaaffii keessan, yaada keessan ani as keessatti innumaan deebisa. Namoonni viidiyoo seeraan dhaggeeffate haalaan itti fayyadamaa jira isiniin jedha. Gara sagantaa keenyaatti yoo galle guyyaa har'aa jechuudha. Gabaa gurraachaaf baankiidhaan Swiidin Kiroon tokko jechuudha guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 18.14 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 208.60 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan yuuroon tokko 174.23 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 237.39 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 194.1 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224.27 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.48 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaariidha. Ameerikaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 181.18 oolee jira. Egaa karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan Doolaarri tokko 150.52 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 128.65 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa Doolaarri tokko 105.38 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa Doolaariidha. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 116.99 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa Doolaarri tokko 96.29 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.49 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 20.75 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.38 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Akkasuma mootii birrii yookiin immoo sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 589.83
oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 481 tuqaa 10 oolee jira. Akkasuma inni aanu immoo Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 471 tuqaa 16 oolee jira. Inni aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49 tuqaa 39 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 40 tuqaa 98 oolee jira. Inni aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 28 oolee jira. Egaa warri Saudii jirtan maallaqa keessaa yeroo ergattan akkaataa baay'ina maallaqa keessanii yookiin immoo guddina maallaqa keessanii isiniin jedheen jira. Namoonni birriin keessan baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Hanga 23 fi 22 adii kanatti ergamaa jira. Daldaalaan hundiyyuu adda adda ergaa jira jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan xiqqishuu garmalee taate immoo 23 itti jira jechuudha. 23 jechuun birrii Itoophiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaatti 45, 22 jechuun immoo 46, hafiin akkasuma immoo 45 fi adii kana gidduu ergaa jiru jechuudha. Garuu namoonni baay'een immoo kan gadi garmalee cabsanii hanga riyaala tokko birrii 43 ergaa jiranillee ni jiru jechuudha. Namni hundi si'a takkaan ergaa jiranii adda adda waan ta'eef taaskii yookiin immoo mashwaara kan jedhan immoo yoo mana dhufanii isin harkaa fuudhanis immoo akkasumas immoo yoo arabni keessan akkaawuntii isaaniirra isinii galchan mana taa'anii jechuudha. Qixxeema 50 kaffala namni kamiyyuu jechuudha. Namoota 100 jedhaniif laatiina birrii 100 laatiina jechuudha. Mashwaarri biyya kanatti garmalee widdiidha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Beenzilli rakasadha, mashwaarri immoo widdiidha biyya kanarraa jechuudha. Akkasuma egaa karaa baankiidhaan immoo jechuudha Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 40 tuqaa 13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 55 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 55 tuqaa 18 oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255 tuqaa 48 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 480 tuqaa 57 oolee jira. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin tokko tuqaa 80 oolee jira. Akkasuma Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 24 oolee jira jechuudha. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Laayikii keessan hin irraanfatina. Viidiyoo biraa walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan oolaa.